Ashama daawwattoota kana kabajaa fi jaalatama akka nagaa fayyaa jirtu. Akkuma isin jettanitti gaafa nuti wanta akkaataa itti riichaarjii godhan jechuudha. Kanneen as gaditti arginu asseetiiwwan kana jechuudha. Kan 500 kan kuma akkasi jira. Riichaarjii akkasumas withdraw akkaataa itti godhan tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Jalqabamee riichaarjii gochuudhaaf isa minimum value irraa eegallaa jechuudha. Riichaarjii kana kan riichaarjii 500 jechuudha. Jalqaba isa kanarratti isinitti argisiisuu barbaada jechuudha. Isa riichaarjii gootan kana jechuudha. Ergasii 500 kana cuqaastu. Stepii kunuuti 500 kaas gubbaa jiru kanarratti erga cuqaastanii jechuudha. Isin kan barbaadanitti jechuudha. Cuqaasuu dandeessan ergasii riichaarjii tuqna. Riichaarjiing jedhee jechuudha akkaawuntii nuti irratti tiraansfer godhuu qabnu nuuf ergaa jechuudha. Stepii kana erga deemne jechuudha. Pilaatfoormiiwwan hedduu keessatti isinitti argisiiseen jira jechuudha. Isa kana erga kooppii goone CB appii raan jechuudha. Tiraansfer goone screenshot goone. Stepiiwwan jiru sana jechuudha raawwannaa jechuudha kooppii erga goone jechuudha akkaawuntii asirratti argannu kana jechuudha. CB appii erga seenne tiraansferii kana goone jechuudha akkaawuntii achumaan paste goone jechuudha akkuma pilaatfoormiiwwan kana dura godhaa jiru sana jechuudha. Ammauntii isaatis barreessine jechuudha riizinii isaatis NVD goone jechuudha pilaatfoormii NVD dha jechuudha. NVD kana jechuudha ergasii isaan lamaan kan erga tuqne continue jennaan jechuudha. Erga paaswordii gootanii xumurtaniin booda jechuudha loading godhaa jechuudha continue erga goone kunooti akkuma argitanii jechuudha successfully goone jirra jechuudha 500tti view receipt jechuudha ammas kan nu barbaachisu transaction ID sana jechuudha transaction ID sana copy godhuu qabna jechuudha transaction ID kun erga nuuf bu'ee jechuudha seennee bakka reefu banaa argine sanatti jechuudha transaction ID duuba deemnisitti argisa suuta jettanii jechuudha itti galchuu qabdu jechuudha fakkeenyaaf kunooti amma akkuma argitanitti isa kana kooppiin godhadhaa jiru jalqaba FTJ kan eegalu sana jechuudha transaction sana kooppii goona pilaatfoormiiwwan hedduu irratti isinitti argisiisee jira kanaaf inni kun waan haarawaa miti steepiiwwan akkasumatti deemtanii jechuudha steepii sana erga xumurree ergasii gama kiroomii bakka akkaawuntii irraa fudhannee sanatti jechuudha akkaawuntii kooppii godhannee sanatti deebinaa jechuudha kunoo asuma gadiitti transaction ID keenya asirratti galchinaa jechuudha bakka banaa kanatti bakkuma argitan kanatti jechuudha paste goonaa jechuudha isa copy goone sana jechuudha ergasii click to submit goonaa jechuudha inni kun submit ergatee battaluma ergasitti baalaansii keenya keessatti galaa jechuudha irraa deebinee erga appii isaa seennee appii isaa sana keessatti nuuf galchaa jechuudha isaa asii kana xumurree jirra jechuudha isaa asitti arginu kana erga xumurree gama appiitti deebinaa jechuudha isa kanas screenshot gochuu hin dagatina maaliif yoottan transaction ID yoo kan dhabdan ta'e screenshotii kanarraa barreessanii bakka duwwaa sanatti guutuu dandeessu jechuudha yookaan maanaajeriifis erguu dandeessu jechuudha sun rakkoo hin qabu garuu steepii kana suutumatti ilaaluu dandeessu jechuudha haala kanaan daftanii xumuruu dandeessu waan ta'eef jechuudha erga irraa deebineeti baalaansii keenya ilaallaa jechuudha amma baalaansii keenya kan nuuf seene jechuudha kan irratti nuti riichaarjii gooneen jechuudha mi kan jedhu kana erga tokko cuqaasne jechuudha mi kan jedhu kana akkuma argitan 320 total balansiin waliigalaa seene jechuudha isa duraan qabnu irratti jechuudha total income 320 irratti 500 kan irratti galee waan ta'eef kanaaf jechuudha ergasii asseetii kana amma 0 qabna jechuudha asseetii bituu qabna jechuudha asseetii kana keessatti galuu qaba kanaaf isa asirratti arginu hoomii kana keessaa jechuudha riichaarjii rent godhuu qabna kan 500 kana jechuudha isa san rental goona jechuudha rental gochuu qabna jechuudha total income isaa 3 akkaataa itti galu jechuudha guyyaatti jechuudha nuuf galaa jechuudha limit rentiin isaa yeroo takka jechuudha kanaaf rent kan jedhu kana rentalii kana yeroo takka cuqaasna akkanumaan riichaarjii goonee dhiisuu hin qabnu jechuudha rentiin keenya kun successfully erga nuuf jedhe jechuudha asseet bakka jedhu sanatti deebinee asseetii keenya ilaaluu qabna jechuudha akkuma argitanii rental price akkana 3 arganna 24 hawree keessatti immoo 100 nuuf galaa jechuudha birrii 100 nuuf galaa jechuudha kanaaf waliigala 3 ta'a kunoo asseetii jennee erga seenne asseetii kana keessatti profitiin keenya kan hojjetu asitti nuuf galaa jechuudha get income kan irratti jechuudha argitanii akkuma argitanitti asseetii kana irratti asseetii kana keessatti erga nuuf galee sa'aatii 24 seenuu qabna jechuudha total balansiin kun amma akkuma argitan irraa hir'atee jira jechuudha kanaaf kunooti 300 fi akkas ta'ee ture amma kunooti irraa deebi'ee jira total asseetiin keenyas 500 ta'uu isa balansiin asirratti argitan kun guutuutti takka takkaan guutamuu qaba jechuudha wanta my record kan jedhu kanatti seentanii rentiin keenya seenuu isaa riichaarjii gochuu keenyas asirratti ilaaluu dandeenya kunooti riichaarjiin keenya successfully nuuf ta'ee jira jechuudha successfully nuuf jedha jechuudha kanaaf haala kanaan goonaa jechuudha withdrawaliin keenyas withdrawal yeroo goonu nuuf withdrawal ta'a jechuudha amma nan more waan ta'eef jechuudha kanaas withdrawal goonee argisiisuu dandeenya jechuudha yeroo withdrawal gochuu
qabnu sanatti viidiyoo itti aanu irratti isinitti argisiisa. Kanaaf yeroo sana wanti isinitti himu jechuudha hoomii kana keessa seentanii jechuudha. Wantoota isin gochuu dandeessan jechuudha as keessa rentaal kan feetan gochuu dandeessu garuu minimaam irraa eegaluu qabdu jechuudha. Ammas withdrawal kana jechuudha yeroo takka cuqaastanii jechuudha. Withdrawal kana steepii viidiyoo duraa irratti isinitti argisiisee jira wantoota guutamuu qabu tokko tokkoon guuttanii jechuudha. Ergasii kun ani fakkeenyaaf withdrawal kiyyaas 820 kan hin qabu kana withdrawal godheen yeroo successfully naaf ta'e isinitti argisiisa waan ta'eef 820 kiyyaas withdrawal godheen isinitti argisiisa jechuudha. Total balance naaf hafe keessaa jechuudha. Kana kan hin argadde linkii kootiin jechuudha. Invite friend gochuudhaan jechuudha. Kanaaf kun haala kanaan total balance koo 0 tti deebi'a jechuudha. Withdrawal kun seenna ilaallaa jechuudha. Amma reekardii keenya keessatti jechuudha. My record kan jedhu kana yeroo takka cuqaasna reefun tana withdrawal kiyya nan jedha jechuudha. Withdrawal hin goone waan ta'eef withdrawal kana yeroo cuqaasnu jechuudha. My record kana keessa jechuudha. Kun akkuma argitan transferiin kun successfully jedha jechuudha. Yeroo sa'aatii 24 boodetti jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti namaaf gala waan ta'eef haala kanaan withdrawals sirreeffachuu dandeessu. Inni biraa siistamiiwwan steepii riichaarjii sana irratti suuta jettanii riichaarjii gochuu qabdu jechuudha. Ammas isa kana screenshot gootanii jechuudha maanaajeriif erguu qabdu jechuudha. Withdrawaliin keessan kan transfer jedhu kun akka dafee isiniif galuuf jechuudha. My service kan jedhu kana keessa seentanii maanaajeriidhaaf jechuudha. Screenshotii ammaan isinitti argisiisan galchuu qabdu maaliif akka isiniif jechuudha dafee liistii keessatti isiniif galchuuf qabaniif jechuudha. Liistii keessa galuu qabaachuudha dafee jechuudha. Yookaan namoota paasivii keessatti akka hin jirretti lakkaa'u waan ta'eef ammas yeroo seentan isa kana add contact gochuu qabdan jechuudha. Maanaajeriin akka arguuf jechuudha. Maanaajeriin yoo add contact hin goone hin argu waan ta'eef isa kana laaluu qabdu jechuudha. Isa tuqaa sadii sana erga cuqaastanii kun add contact kana maqaas jijjiiruu dandeessanii garuu akkanumatti akka maqaa kaampaaniitti dhiifattanii jechuudha. Gootu barreessu jechuudha. Kun please tell me mobile number used jedhan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keenyaaf ergii jechaa jirti. Kanaaf maanaajeriidhaaf lakkoofsa bilbilaa keessan ergitu jechuudha. Erga ergitanii isinis achirratti save isiniif godhama. Ergasii jechuudha withdrawaliiwwan keenya kan nuuf hin galle jechuudha kan transfer jedhu kan successfully hin taane kan pass hin taane jechuudha. Ergineef jechuudha akka dafee liistii keessa nuuf galuuf isaaniif erguu qabna jechuudha dirqama. Steepiiwwan kanaan dafnee akka argannuuf jechuudha. Anima steepii kanan deemaa jechuudha. Maaliif yeroon takka withdrawal godhee hin dhiisu maaliif deebi'een maanaajeriidhaaf screenshotii koo kana ergaaf. Screenshotii sana yeroon ergeef xiqqashoo akka obsinuuf nuuf gaafatu jechuudha. Obsa yeroo xiqqashoo booda akka galuuf nuuf himu jechuudha. Kanaaf steepii kanan deemtanii galfachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu riichaarjiin haala salphaadhaan haala kanaan hojjechuu dandeessu. Pilaatfoormiin kun haaraa waan ta'eef haga jirutti jechuudha. Dafanii keessatti hojjechuu barbaachisaadha jechuudha. Yeroon isaa darbeetti seenuunis baay'ee barbaachisaa miti. Yeromaan seenanii irraa fayyadamuudha. Kanaaf pilaatfoormii kana chaanaalii isaanii keessaayis wantoota boonasii argamantu jira jechuudha. Boonasiiwwan sa'aatii 12:12tti gad lakkifaman jechuudha. Isa sana keessaa seentanii argachuu dandeessu jechuudha. Kunooti view channel kan jedhu kana naaf ergitee jirti jechuudha. Chaanaalii kana keessa seentee wantoota tokko tokko informationii akkan argadhuuf naaf ergamee jira. Kilik gochuu qabdu jechuudha chaanaalii kana keessa seentanii jechuudha. Kan chaanaaliin kun maaliif akka isiniif dafee hojjetuuf jechuudha. Kanaaf ammas mee ani withdrawalii kiyya sana jechuudha. Kaniin ani godhe sana jechuudha barreessaaf jechuudha. Fakkeenyaaf withdrawal screenshotii godhe sana jechuu sanii fi barreeffama tokko jechuudha. Fakkeenyaaf akkanan jedhe kanatti my withdrawal is not reach goone barreessinaaf jechuudha. Not reach on my balance jenne on my balance or account gona kana isa kana jechuudha. Isa kana wajjin copy goone jechuudha. Suuraadha wajjin erguu dandeenya yookaan akkanumatti ergina jechuudha. Kunooti yeroo san isa screenshot reefuun kana godhe jechuudha. Isa sana waliin erginaaf jechuudha. Yeroo xiqqoo booda deebisaa naaf ergite jechuudha. Sa'aatii 24 booda yookaan yeroo xiqqoof eeggadhu jettee liistii keessatti naaf gala jechuudha. Steepii kana hordoftanii jechuudha wantoota barbaachisan xumuruu dandeessu jechuudha. Har'aaf qophiin keenyaas kan fakkaata jechuudha. Namoonni yaada yookaan koomentii qabdan jechuudha wantoota kana irratti koomentii jalatti naaf barreessaa. Koomentii keessan irra hundaa'een akkaataa ittiin isin argisiisu waan ta'eef har'aaf qophiin keenyaas kan fakkaata. Haga qophii kaanii wal arginutti nagayaan nuuf tura.